Akkam jirtu hordoftoota jaalatamtoota chaanaalii Abdii Inspire kan taatanii. Egaa guyyaa har'aa kan isinitti agarsiisu akkuma beekamu chaanaalii keenya irratti barnoota garaagaraa ni dabarsina. Egaa guyyaa har'aa immoo kan isinitti agarsiisu barnooti har'aa jechaadha. Yeroo darbe keessatti kaan maasterii akkatti barannu akkatti banannu barsiiseen jira. Kaan maasterii sirrii ta'e jechaadha. Boodarra koopiraayitii akka nuun jennee fi karaa kaan maasterii sirrii ta'e akkaataa itti banannu sin barsiiseen jira. Amma immoo akkamitti kaan maasteriitiin viidiyoo ediitii godhuu dandeenya. Kaan maasteriitiin akkamiin viidiyoo ediitii godhuu dandeenya kan jedhudha jechaadha. Egaa akkasuma chaanaalii keenya Abdiin Inspire yookiin Orroo School jechuutiin isiniif ba'a jechaadha. Irra caalaa garuu Orroo Schoolitti jijjiirree jirra jechaadha. Maqaan irra caalaa dafee isiniif fidu Orroo School yeroo jettan dafee isiniif mul'isa yookiin isiniif ba'a jechaadha irra keessatti. Loogoon keenya kana fakkaata argaa jirtu. Amma yoonaatti maatii keenya kan taatan galatooma. Egaa guyyaa har'aa viidiyoon ani isinitti agarsiisu akkuma baratame akkamitti kaan maasteriitiin viidiyoo ediitii hojjenna. Egaa kaan maasteriin murteessaadha jechaadha viidiyoo ediitiidhaafi. Kanaafi isteeppii guutummaa isaan isinitti agarsiisa. Viidiyoon chaanaalii irratti fe'udha jechaadha kan isinitti agarsiisu. Kanaafi viidiyoo kana riilii karaa haqa ta'e ediitii mataa koo kan hin fayyadamu hojjedhaadha jechaadha kan isinitti agarsiisu. Isin immoo xuruutti na hordofuu qabdu jechaadha. Egaa isteeppii guutummaa isaa na hordoftanii dhimmi isin hin barreeffin jiru jechaadha. Egaa maaliif yoo jettani YouTube irratti ediitiin bu'aa guddaa qaba jechaadha. Maaliif jennaan ediitii mataa keessanii editara mataa keessanii qabaachuu qabdu. Kaan maasteriidha gaanni kaan maasterii oriijinaalii yeroo kanatti gadhiifamee jira jechaadha. Kanaaf kaan maasterii kana sararree akka buustanii akkamitti akka banattanii yeroo darbe keessatti isinitti agarsiiseen jira. Amma immoo akkamitti akka fayyadamnu isteeppii 2dha jechaadha. Isteeppii lammaffaa jechaadha. Akkamiin akka viidiyoo irratti ediitii goonu. Yeroo tokko bakka YouTube chaanaalii keessaa baana jechaadha yeroo tokko. Gara kam seenna kaan maasterii sana barbaanna jechaadha. Kaan maasterii qabdu jedhee yaada. Kunoo kaan maasterii kana. Egaa yeroo tokko hin cuqaasna kaan maasterii viidiyoo ediit godhuudhaaf jechaadha. Kana booda maal goona new project kan jettu kanarratti tolee jenna. Kana booda asitti 16:9 kan jedhu kana kan YouTube filanna. Egaa yeroo tokko kan YouTube gaafa filannu gajjallaa kana create kan jedhu kana cuqaasna jechaadha. Create kana yeroo tokko cuqaasna. Egaa akkasitti haala kanaan directionii nuuf ka'a jechaadha. Egaa dhaabbanni kuni dhaabbanni kun dhaabbata sirrii waan ta'eef promoshiniin irratti gala. Promoshiniin gaafa galu promoshinii sana yeroo tokko eksi gootanii as seentu jechaadha. Egaa haala kanaan isiniif fida. Pirojektii keessan keessa isin seensisa. Egaa image asset kan jedhu kana yeroo tokko cuqaastu jechaadha. Achiiti bakka kanatti backgroundii filanna. Isiniif galee backgroundii viidiyoo sanaa. Egaa backgroundii viidiyoo sana duubarra kan galu fakkeenyaaf kan baay'ee nama tamacha'u. Keleriin baay'ee nama tamacha'u yookiin keleriin barnoota qabu kanan filadhe fakkeenyaaf egaa yeroo kana bakka kelerii kana cuqaastu suura backgroundii fudhatan sana cuqaastu jechaadha. Armaan isaarra addana jira kan maasterii kun koopiraayitii irraa firiidha jechaadha. Yeroo tokko bakka kana qabuutiin maal gootu amma viidiyoon keessan dheeratu sana dheeressitu jechaadha backgroundii kana. Sababiin isaas maaliifi karaatti akkasin jalaa nafneef viidiyoo sana kan hojjettan sana gaafa fiddanii asirra keessan backgroundii dirqama kana dheeressuu qabdu jechaadha. Fakkeenyaaf daqiiqaa 10dha yoo ta'e backgroundiin keessan immoo daqiiqaa 1dha yoo ta'e daqiiqaa 1 qabatee viidiyoon sun daqiiqaa 1 booda backgroundii hin qabu jechaadha. Kun duuba isaa galuu hin danda'u jechaadha. Kana garuu ni dheeressaa jiru amma argaa jirtu. Isinillee bakka kana qabdanii dheeressitu. Kana booda viidiyoon sun amma ni dheeressitu. Fakkeenyaaf viidiyoon koo hanga tilmaama kiyyatti daqiiqaa 8 kan ta'uu qaba. Viidiyoo daqiiqaa 8 kana bakka kana backgroundii kana daqiiqaa 8 kan ta'uuni dheeressa jechaadha. Backgroundii kana daqiiqaa 8 ergan godhadhee booda maaliif kan kana dheeressaa jiru? Xuruutti akkasii galuufi kan isinitti agarsiisaa jiru. Isteeppii guutummaa akka bartaniif jechaadha. Egaa isinillee haala kanaan dheeressitu. Hanga daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 fayyadameen jirammanii. Daqiiqaa 8 isaa guutuu qabna. Maaliif yoo jettanii backgroundii sana irratti gashu jechaadha.
Egaa kana booda viidiyoon sun gaafan fidu asirratti hin gasha jechaadha viidiyoo sanaa. Kana maaliif akkas qabdee dheeressitaa jirta yoo jettanii viidiyoo kanarratti galu baakgiraawundiidha kun jechaadha. Dudduuba viidiyoo sanaa koppii akkana hin jennetti kan kaan maastariin kuni itti gaafatamummaa mataasaa fudhatee nuuf qopheessedha jechaadha. Viidiyoo baakgiraawundii kan biraa fayyadamnee suura namaa finnee fayyadamuu ni dandeenya. Garuu immoo koppiraayitii nu jedha jechaadha. Koppii nu jedha innaan immoo sa'aatii keenya nu jalaa qannasaa moonii irratti reegar nu jalaa bu'aa. Kanaafi ijoollonni yuutuuberii taatanii kana dirqama laaluu qabdu. Daqiiqa keessan 8 geessisuu qabdu. Erga 8 geessistanii booda dhiifama garuu sin tursiisuu hin barbaadu. Dirqama garuu ta'uu qaba gaa. Piruufitaa waan piruufitaadha kan isin agarsiisaa waan ta'eef homaa gochuu hin danda'u. Obsaan akkan eegdan abdii guddaan qaba. Egaa kana booda ergan kana xumuree booda immoo viidiyoo sana fideetanii asirratti gashaa viidiyoo sana immoo gara barbaadanitti sochoostanii sabskraayibii viidiyoo sana irratti gashitanii isteeppii guutummaadha jechaadha kan isin agarsiisu. Kanaaf obsi bu'aa guddaa qaba gaa obsitanii ilaaluu qabdu. Viidiyoo kana immoo xumuraatti jechaadha. Egaa hanga gara xumuraatti dhufaa jira jechaadha. Amma yoo xiqqaate daqiiqaa 6 wayii akkas baakgiraawundii kana dheeressee hin jira. Daqiiqaa tokko akkas hanga sekoondii muraasa qofataaf amma daqiiqaa 8 ergan taasisee booda maalin godha viidiyoo sananii fidee asirratti gashaa. Viidiyoo sana akkamiin gashuu dandeessu kan jedhu xuruutti isin agarsiisa jechaadha. So daqiiqaa 8 ta'ee jira. Duubatti deebistuu harka keessaniin akkas gootanii jechaadha iskiriinirra. Argaa jirtu gara daqiiqaa jalqabaatti deebaa jira. So kanumaa amma gaa viidiyoo asirratti gashuudhaaf jechaadha. Baakgiraawundii kana gashinee jirra. Fakkeenyaaf baakgiraawundii kanarratti ifa isaa dabaluu yoo barbaanne yeroo tokko cuqaasna. Yeroo tokko erga cuqaasnee adjust kan jettu kana cuqaasneeti ifa isaa ilaalaa. Ifa viidiyoo kana baakgiraawundii kana ilaalaa kan dabalaa jiru. Jalqabarra kan jiru kana cuqaastu ifa isaatti dabaluu dandeessu akkasitti jechaadha. Yoo barbaadan kun xiqqeessuu dandeessu. Yoo barbaadan gajallaa kan akkas dabaluu dandeessu. Kana kelerii sanarra jijjiiruu dandeessu. So haala kanaan adjust gootu. Egaa viidiyoo sana fiddu jechaadha. Viidiyoo sana fiduudhaaf laayer kan jettu kana cuqaastu yeroo tokko bakka laayer kan arga cuqaastanii miidiyaa kan jettu kana jirti. Miidiyaa cuqaastu. Miidiyaa kan jettu kana cuqaastu. Egaa viidiyoo kanarratti maaltu jira? Viidiyoo kanarratti maaltu jira? Viidiyoo irratti gashitu jechaadha. Viidiyoo irratti gashitu. Viidiyoo isin irratti gashitanii screen record kan jedhu kana fakkeenyaaf barnoota qopheessee jira waan ta'eef screen recordii sana fiddanii asirratti gashitu jechaadha. Waan qopheessitan sana barnoota qopheessitan sana fiddanii asirratti gashitu jechaadha. So fakkeenyaaf ani barnoota sana qopheessee jira tootaalii. Kanaaf barnoota sana fudhadhee jira. Yeroo kana haala kanaan gara viidiyoo kootti na deebisa. Argaa jirtu haala kanaan gara viidiyoo kootti na deebisee jira. Egaa viidiyoo kana gara barbaadan guddisuu xiqqeessuu dandeessu jechaadha. Bakka gara barbaadan kaa'uu dandeessu jechaadha. Viidiyoo kana akkas guddistanii xiqqeessitanii saayizii isaa guddisuudhaaf kunoo bakka qastiin xiyya lama qabdu kun jirtuuni gara barbaadanitti saayizii isaa dabaluu argaa jirtu qannasuu dandeessu. So haala kanaanidha. Fakkeenyaaf haala kanaan bakkuma kanaa taa'u mee haala kanaan bakka kanaa taa'u jenna viidiyoo kana. So bakka yeroo tokko mee viidiyoo kana bannee haa ilaallu. Viidiyoon kun akka inni hojjetu bannee haa ilaallu. Okay jettu. Egaa argaa jirtu viidiyoon kun hojjetaa jira jechaadha. Argaa jirtu viidiyoon kun gara barbaadetti hojjetaa jira. Egaa viidiyoo editingii haala kanaan fayyadamuu dandeenya. Kana booda viidiyoo kana erga walirratti gashinee booda fakkeenyaaf kana xumurree jira viidiyoo kana gashinee jirra. Bakka tokko yeroo tokko bakka sagalee yookiin viidiyoo kana dhaabachiisu cuqaasneeti. Kanarratti fakkeenyaaf sabskraayibii gashuu yoo barbaanne bakka laayer jettu kana cuqaasne yeroo tokko laayer erga cuqaasnee booda miidiyaa kan jettu cuqaasna. Miidiyaa erga cuqaasnee booda maal gochuu dandeenya? Sabskraayibii keenya kan qopheeffanne kan dhuunfaa keenya kan qopheeffanne kan appilikeeshiniin kun nuuf kaa'e osoo hin taane kan nuti qopheeffanne sana maal goona fidanna jechaadha. Viidiyoon qopheesse sana barbaanneeti sabskraayibii jechaadha. Fakkeenyaaf ani viidiyoo korratti sabskraayibii dhuunfaa koo jedhee waan jiruuf sabskraayibii koo gashuun barbaadaa jennu. So sabskraayibii koo kana cuqaaseen jira yeroo tokko. Sabskraayibii kana egaa dudduuba isaa baakgiraawundii isaa kana irraa balleessuudhaafi
background isaarraa balleessuudhaa fi addana kun warra qixxaabii as jiran kana qarqararra jiran kana akka sol gottotaniiti maal jedhaa viidiyoo kiroomaakii kan jedhu tokko jira. Kun milikkita namaatirra jira. Kiroomaakii jechuun hin bantu yeroo tokko keessa seentu. Kiroomaakii kana enable gootu. Enable gaafa gootanii biraa badee argitan miti. Fakkeenyaaf irra deebaa ilaalaa. As gaafa hin banee maaltu jira? Jira jechaadha. Arangaadeen kun jala. As gaafa kiroomaakii kana banuu moo arangaadeen kun banee? Kana jechaadha. Yeroo tokko dudduubatti deebinaa. Achi booda subscribe kun galee jira. Subscribe gashuu yoo barbaanne subscribe kana kun saayizii isaa kun viidiyoo kana bakka barbaadetti butuu dandeessu. Egaa bakka kanan kaa fakkeenyaaf subscribe kana mee subscribe kun iskiriinii kanarratti waan guddateef gadi eegsiseen kaa kun xiqqoo amma mul'ata. Mee open haa goonu subscribe kana ilaaluudhaaf. Okay jennaasti. Argitan miti? Subscribe galee jira. Egaa viidiyoo editingii kana fakkaata. Haala kanaan viidiyoo keessan yoo barbaaddanii viidiyoo sanarraa kuttanii gabaabsuu ni dandeessu, dheeressuu ni dandeessu. Haala kanaan fayyadamuu dandeessu viidiyoo editingii jechaadha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana cuqaastanii viidiyoo kanarraati sekoondii fakkeenyaaf kanaa gadi masmara kanaa gadi jechaadha. Viidiyoo kana masmara kanaa gadi mee kutuun barbaade haa jennu. Kirooppii godhuun barbaade viidiyoon xaqamne waraabee haa jennu. Kana booda bakka kam kunnaa xunnaa bakka maqasii milikkita maqasii kanatti tuqna jechaadha yeroo tokko. So argaa jirtu viidiyoo kana gara harka mirgaa kan jiru kanatti kutuudhaa fi kunoo milikkita addana jirtu trim right kan jettu kana in cuqaasna jechaadha. Argitan viidiyoo kutee jira jechaadha laalaa. Kanaaf haala kanaan kutuu sin dandeessu irratti pilaas gochuu sin dandeessu. Fakkeenyaaf viidiyoo kanarra daballee gashuu barbaannaa jennu. Viidiyoo kanarratti dabaltanii gashuudhaa fi bakka kam cuqaastu laayir kan jedhu cuqaastu. Laayir keessaa miidiyaa kan jettu kana tuttu. Miidiyaa erga tuttanii booda fakkeenyaaf irratti dabaluudhaa fi mee iskiriin rikoordii tokkoon fudhadha ammas iskiriin rikoordii kana mee achaa baasu irratti hin dabalee jechaadha. So duubatti haa deebinu. Gaafa kana viidiyoo kana cuqaastu itti dabaleen jira jechaadha kunoo. Haala kanaan itti dabaluu dandeessu argitan miti? Itti dabalame kun irree dhufe. Kanaaf haala kanaan dabaluu dandeessu. Kana booda erga kana gootanii booda akkasitti yeroo walirra sin jalaa bu'u viidiyoo dabaltan sana qabdanii xiqqoo akkas buuttu argaa jirtu miti amma walirra hin bu'u jechaadha. Akka viidiyoon sun xumureen kanatti ce'a jechaadha. Fakkeenyaaf haa ilaallu. Ilaalaa viidiyoon kun walirratti hin gallee ilaaluu dandeessu haala kanaan jechaadha. Kanaaf viidiyoo editingii kana fakkaata. Irra deebinee immoo waan tokkoon isinitti agarsiisa. Akkamiin viidiyoo kana immoo gara daawunlooditti baasuu dandeenya kana keessa kan jedhuu fi bakka kam cuqaasna. Kun export kan jettu kana addana mallattoo xiyya gara faayilaatti kan baastu kana cuqaasna yeroo tokko. Egaa save as video kan jettu kana cuqaasna. Kana booda viidiyoo kana save nuuf godha jechaadha. Kanaaf ani amma isinitti agarsiisuuf waan ta'eef save gochuun nan barbaachisu. Viidiyoo editingii guutummaansaa kana fakkaata. Egaa yoo isinitti tole chaanaalii keenya subscribe godhaa. Dhugumatti yoon sin barsiiseera barnoota irraa argattanii turte subscribe godhaa, laayikii, sheerii nuuf godhaa hiriyoota keessan bukkee geessisaa. Egaa galatooma viidiyoo editingiin guyyaa irraan nuti waliin tamaarru kana fakkaata. Egaa baay'ee sin fayyada. Yaada qabdan koomentii irratti barreessaa, gaaffii qabdan koomentii irratti barreessaa. Waan isinitti ulfaate hunda isiniif hojjennaa asirratti jechaadha. Kanaaf gaaffiin koomentiin baay'ee barbaachisaadha. Please laayikii godhaa, sheerii godhaa. Viidiyoo hedduu nama fayyadu hojjetaa jira waan ta'eef nu bira dhaabadhaa nu jajjabeessaa. Galatoomaa turtii gaarii.